namoota dhukkuba kaleetii wajjin rakkachaa turtan kalee teessan keessatti dhagaa mul'atee furmaata dhabdanii dhukkubsachaa jirtaniif arra dawaa ajaa'ibaa isiniif hin dhufne kan kalee teessan keessaa dhagaa xixiqqeessee caccabsee hurreessee gama fincaaniitiin baasu eegaran biitii itti fayyitan dhibbarraa dhibbatti yoo ati isin dhukkubne nama kalee isaa keessa dhagaan jiruuf ergi viidiyoo kana doktoroota hedduutu qoratee namni hedduun itti fayyee arkee jechuudha. Akkamiin beeyta namni tokko kalee isaa keessa dhagaan jiraachuu namni yeroo hedduu haqqisu amma ammatti fedhii nyaataa yoo hin qabaan xiqquma nyaatee akka isa haqqisu yoo godhe kalee isaa keessa dhagaan jiraachuu mala akkasuma yeroo fincaan isaa yoo shuruuf kaa'ee yoo kalara yeloo yookaan hurdii qabaate hoomachaa'ee jechuudha. Akkasuma fincaan isaa keessatti yooniif dhiigni mul'ate kalara dhiigaa yoo mul'ate akkasuma garaa isaatii handhuura isaatii fi mana fincaanii isaa jidduu yeroo baay'ee yoo dhukkubsate namni kuni dhagaan kun kalee isaa keessa jiraachuu mala. Akkasuma yeroo hedduu nama haqqisu yoo ta'e akkasuma mallee fincaan isaa foolii badaa yoo qabaatu ta'e namni kuni dhagaan kalee isaa keessa jiraachuutu shakkama jechuudha. Haa ta'u ammoo doktoroonni jajjabaan biyyoota garaagaraarraa maqaan dawaa kanaa chaankaa jedhama. Chaankaa piyaadiraa jaaniin footoon isaa as gubbaa jirti. Footoo tana sirriitti ilaaltanii muka kana baadiyyaa keessa hedduudha. Bakka hedduutti argama. Xixiqqaatee guulafaa ka'uu firii qaba jala isaa kanarraa. Sarara eeguma baalli isaa kanatti ol deeme jala kanarraa firii akka dhagaa rarraasee qaba jechuudha. Akkuma fakkiirratti agartan kana. Bakka hunda jira. Yoo isa kana exactly sirriitti kan beekne taatan online irraa Amazon irraa order godhachuu dandeessan. Farmaasii mana dawaarraa bitan dheeyxanii osoo kiniin isaan taane paabudarri isaa yoo bitan gaariidha. Bifa shaayitiin dhugamammaas danfiftanii xalalchitanii jalaa bishaan isaa qofa dhuguun torbaan 2 haga torbaan 4tti yoo dhuydan kalee teessan keessaa dhagaa jiru hunda xaragee caccabsee jechuudha. Stone breaker jaamee beekama innumaan. Stone breaker jaanii ni caccabsaa jechuudha dhagaa jaamee beekama. Noorti Ameerikaatti dur jaan namoota baay'eetu itti fayyadamu ture jechuudha. So biyya keenyas guutuudhaan mukni kun baalli kun. So namoonni kaleedhaa wajjin rakkatanii kana fudhadhaa akkasuma mallee tiruu eega tiruu teessanii fayyaa dabalam akka namoota alkool dhugufaan tiruun isaa damage hin taane gargaaraa jechuudha. Faayidaa baay'ee qaba. So muka kana dogongortanii muka biraa kan fudhanne garuu yoo beekne online irraa order godhadhaa. Yoo exactly fakkii kana beektan ammoo agartan sirriitti ilaalaadhaa muka kana fudhadhaa jechuudha. Kuni moringaadhaan adda. No moringa jettanii moringaan fudhatedha. Kuni isa mukni kun kophaadha jechuudha. Sirri fakkii tana ilaalaadha. Bakka inni jiru barbaadaadha. Danfifadhaadha guyyatti yeroo 2 ol dhugaa. Bifa shaayitiin jechuudha. Hedduu takka isin fayyada. Akkasuma mallee akka nama juusaa cafeexanii jalaa cuunfitanii bishaan wajjin waliin baxaxanii guyyatti kubbaayyaa haga 4 dhuguu dandeessan jechuudha. Kalee teessan keessaa akka inni baasuuf waan kana. So baay'ee takka faayidaa qaba. Taphaan seenaa qaldiin yookaan immoo jookiin isin godhutu hin jiru waan dhugaati. Waan kana baay'ee takkatti fayyadamaa namoonni dhukkuba kalee dhagaa wajjin rakkachaa jirtan itti ilaalaa. Torbaan 4 qofa fudhadhu sammuu dalaalii waan tahaa jiru jechuudha. Fayyaa teetiif. Ciao.